ko Galaanee Nagaasaa jedhama kan inni fi asuma kondominiyaa Addis Ababaadha. Kan Waaqayyo na godhe waan baay'ee jecha tokkoon sagalee Waaqayyo dubbifa adeemse. Macaafa faarfannaa boqonnaa 55 lakkoomsa 22 wanta yaada sitti ta'u Waaqayyotti gadi dhiisi. Inni akka ati hin kufnetti si hirkisa. Namni qajeelaan raawwatee akka hin mixxinne ni godha jedha Waaqayyo galannaa ta'u. Waaqayyo waan baay'ee na godhe lafa kanatti duraan dursee raajiin warri dhukkubsatanii as ba'anii fiigemaan as ba'e keessa kootii immoo kadhachaan bulee akka booddaa finoo galgala booruudha sagantaan hidhee kadhachaa bulee deemi hiikamsite achittiin taa'ee ma keessa kootiin itti dubbatennaan amanimaan fiigaa dhufee achi as ba'an siniin kadhadha jedhee raajii nama Waaqayyo dibeenuuf kaasee fiigemaan as ba'e akkuma fiigichaa godhe akkuma saamichaa godhee noon as ba'ee gaafa isaan tooraan kanarraa nuu kadhatanii dibata ta'us nutti naqanii afaan keenyatti hollachiisee himimmaan na keessaa harca'ee na keessaati baay'ee akkasuma na rom'isiisee Waaqayyo galataa argatu. Ukkumni kommoo garaacha kunatti fakkaata kalee natti fakkaata gadameessa natti fakkaata inna waraana gaafii kalee kotuu bitaa kanarra ciisuu hin danda'u maalin jedha inuma jijjiirrata bakka kun egaa hojii mahamaadha jedheen dhufe Waaqayyo immoo akkuma amanee dhufe naaf amaname hidhaa hojii seexanaarraa na hiike Waaqayyoon naa galateeffadha. Kariisini dhaamu amanaa koota dhugaadha amanee dhufe numanarraa argafame eddisi jireenyi ko nagaa qabaa boqonnaan qabaa humna koottillee naanaaraa nan kadhadha furri qulqulluun kan na kaachisa kadhi kadhadhu akkuma namaa naxxaseessa Waaqayyoon naa galateeffadha. Nama Waaqayyo mo eebbisa isa namaaf kaasa Waaqayyo hundaan kaasa nama isaa bitamu nama isaaf gadi jedhu dibee kaasa ayyaanni isaa amma bara-baraatti ulfinni isaa sinirratti qusatamu jedha. Waaqayyo sinaa eebbisu ayyaana isaa sinaa baay'isu amma dhumaatti jabeessee sinaa eebbu ala keessaan mana keessaan gaa'ela keessan immoo dachaa goyaa eebbisu. Ameen. Isaan akka dhufte Waaqayyo gooftaan maccaa waldaa burqaa jireenyaa addunyaa keessatti maal akkasiif godhe sasi gargaari Waaqayyoo fi saba Waaqayyoo duratti gaggabaabsitee dhugaa baata. Maqaan koo Buzunash jedhama laafturraa inni fe'ama. Na Waaqayyo kan naaf godhe 2015 ture iddoo kana dhufeetinan dibataan nuu kadhatanii ishii kana afurra maan hoggaa kichaa ba'e waan lamatu ta'aaf naan jedhanii afur namaan na kecha bishaan inni hoggaa isaan naa kadhatan hoggaa naa ba'u duraan cingafaatu na rakkisaa ture daa'ima gizee lama urjaan narraa ture amma daa'ima laman qabaa fudhee dhufuu natti toluu dinnaan takka dhiisee dhufe Waaqayyoon naa galateeffadha. Otoo afurri amaan sirraan ba'een dura daa'iman qabdu turte? Gizee lamaan narraa ba'e.
Kanaaf hin galateeffamu Waaqayyo abbaa kennaa gaarii haleluuyaa. Daa'ima lama ergasii Waaqayyo si baachise. Waan lamatu taafe ishii kanaaf furramaan ogaarraa baheedhanis dibataan naa kadhatanii Waaqayyo daa'ima lama naa kennee yeroo fagoon ture amma ni laaftootti galee kanaafan ture dhuga bayitii Waaqayyo naa galateeffadha. Nama Waaqayyo sinaa eebbisu gooftaa sinaa eebbisu ayyaana isaa siniif haa baay'isu. Fakkaatu ture dhiphinni kaleessaa suni waan sadarbamu simatu.